Ashama harka fuunar hordoftoota Caffee Miidiyaa irraa oduu torbanii qabannee dhiyaannee jirra. Turtii gaarii ijaarama isaa akka federaalaatti godhachuudhaan ummata isaa giddu galeessa godhachuudhaan waggoota 3 darbaniif damiilee isaa babal'isuun hojiilee gurguddaa hojjechuun dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa irraa dinqisiifannaaf badhaasa argachaa akka jiru waldaan dargaggoota Caffee magaalaa Aggaarotti damee isaa 31ffaa banuun fuulduratti akkamitti jabeeffamee deemamuu akka qabu irratti mari'atameera. Marii kana irrattis hojiilee waldaan babal'isee hojjechaa jiru keessatti dargaggoota hirmaachisuun hojii uumuufiin hojii dhabdummaa hir'isuu, dhiyeessii daldala bunaa keessatti hirmaachisuun diinagdeedhaan of ijaarsisuu fi dhiyeenyatti ammoo jalqabbiif karoorarra ka jiramu liqiif qisannoodhaan haala mijeessuufiin dargaggoota diinagdeen humneessuuf marii bal'aan godhameera. Hirmaattota yaa'ii kana irratti hirmaatan yaada kaasaniin ammoo waldaan dargaggoota Caffee damee isaa Aggaarotti banuun carraa guddaa ta'eeranii waggoottan darbaniif damee isaa Aggaaroo irraa dhabuun irra hin turre amma garuu banamuu isaatti gammanneerra. Fuuldurattis daandii milkoominaa waldaan kun nuuf banetti gargaaramne iyyummaa balleessuun diinagdee keenya cimsanne ofii keenyaa fi biyya keenyaaf bu'aa buusuuf kutannoo jalqabaa nuuf ta'eeraa jedhaniiru. Xumura yaa'ii kana boodas daawwannaan bakka itti bunni qopheeffamuun gabaatti dhiyaatu daawwatameera. Kaayyoon daawwannaa kanaas daldala bunaa waldaan qabatee jiru milkeessuuf bakka itti bunni miicamee gabaaf dhiyaatu yeroo dhiyoo keessatti gabaatti dhiyeessuufis jedhameera. Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa guyyaa waldaalee hojii gamtaa mata duree hojii gamtaan guddina waaraaf jedhuun yeroo 5ffaaf magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti sirna garaagaraan kan kabaje yoo ta'u waldaaleen hojii gamtaa muuxannoo isaanii walirraa akka qooddataniif kan jajjabeessu agarsiisa oomishaalee waldaalee Coopexpo 2023tiin sagantichi ifatti gaggeeffameera. Hundeessaan Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa Obbo Hayilee Gabree egeree diinagdee Itoophiyaa fi gahee waldaaleen keessatti qaban jedhu irratti ibsa bal'aa hirmaattotaaf kennaniiru. Gumaacha waldaaleen hojii gamtaa guddina hawaasa diinagdee biyyaa keessatti qabanii fi walta'insa sochii waldaalee hojii gamtaa irratti gahee qooda fudhattootaa cimsuun haala danda'amu irratti mariin paanaalii gaggeeffameera. Xumura sagantichaa irrattis waldoolee akka biyyaatti jiraniif sadarkaa kennuun badhaasni kennameera. Waldoolee jiran keessaa waldaan dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaas waldaa akka biyyaatti jiran keessaa sadarkaa 3ffaa ba'uudhaan badhaasa argateera. Mariin dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa ilaalchisee marsaa 4ffaaf magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa ture bu'aa osoo hin argamsiisin hafe. Marichi Itoophiyaa, Suudaanii fi Masirii gidduutti muddee 17 haga 19tti guyyoota 3f gaggeeffamaa akka ture yoo ta'u biyyoonni sadeenuu osoo waliin galin gargar ba'anii jiru. Itoophiyaa fi Masiriin ibsa muddee 19 baasaniin milkaa'uu dhabuu marii kanaaf quba walitti qabaniiru. Itoophiyaan furmaata seeraa fi teeknika fedhii biyyoota sadeenuu argisiisu fudhachuu dhabuu seerraan ka'e marichi milkii malee goolabamee jechuun miidiyaan Masirii Ahiraam Online ibsa ministeera jallisii fi bishaanii wabeeffachuun gabaase. Itoophiyaan gama isheetiin ibsa Masirii kana balaaleffachuun inumaayyuu marichi akka hin milkoofne ka godhe Masiriin ilaalchuma gara bitaa qabattee dhiyaachuu isheetii jette. Ministeerri dhimma alaa ibsa baaseen ammoo Itoophiyaan biyyoota yaa'aa gadii Suudaanii fi Masirii waliin yeroo marii marsaa arfanuu dhimmoota garaagarummaa ijoo ta'an irratti mari'achuun furmaata waaraa fiduuf dhimmitee fi fedhii guutuun mari'ataa turte. Faallaa kanaa Masiriin ilaalcha gara bitaa qabattee dhiyaachuun daandii furmaatarra gufuu keessee jedha ibsi kun. Ministeerri jallisii fi bishaan Masirii ammoo Itoophiyaan maqaa marii jedhuun da'eeffattee waliigaltee dhumarra akka hin gaamneef dubbii lafarra akka harkiftu gootii jedha. Itoophiyaan lafarra waan biraa hojjechaa garuu immoo isaa jabeeffachuuf jecha marii akka golgaatti itti gargaaramuu filattee jechuun Itoophiyaa komatte. Hidha guddichaa laga Abbayyaa irratti Itoophiyaan ijaaraa jirtu ilaalchisee mariin adda citee ture ji'a adoolessaa keessa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantiin Masirii Abdul Fattah al-Siisiin marichi irra deebiin eegalee furmaanni akka argamuuf waliigaluu isaanii hordofeeti kan eegale. Ergasii mariin marsaa 4 kan geggeeffame ta'us haga ammaatti biyyoonni kun yaada furmaataa irra ga'an hin qaban. Qajeelfamaaf dambii akkaataa bishaan itti guutamuu fi opereeshinii isaa irratti mariin geggeeffamu biyyoota 3 gidduutti walamanteen akka cimu gochuuf malee mirgi Itoophiyaan qabeenya isheetti fayyadamuuf qabdu kan sarbu ta'uu akka hin qabne ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksise. Itoophiyaan qajeeltoo itti fayyadama qaqqabeessaa fi amansiisaa ta'e bu'uura godhachuun fedhii dhaloota ammaa fi gara fuulduraatti guutuuf qabeenya bishaan isheetii itti fayyadamuu akka itti fuftu jala murteessuu barbaaddii jedha ibsi gama Itoophiyaan ba'e. Masiriin ammoo Itoophiyaan beekaa dubbii akka lafarraa harkistu himuun fedhii biyyaalessaa ishee kabachiisuuf guutinsa hidha Abbayyaarra ija akka hin buqqifannee fi hordoffii cimaa akka taasistu dubbatte. Mariin marsaa 4ffaa waliigaltee malee xumuramuu hordofee
ibsi Masriin baaste maqaballeessii fi seera dhaabbata biyyoota gamtoomanii akkasumas kan gaanfa Afrikaallee kan cabseera jechuun gara fuulduraatti mariin akka itti fufu fedhii fi hawwii akka qabdu Itoophiyaan beeksiste. Aangoo deetaa ministeera nagaa irraa erga kaafamaniin booda to'annaa jala kan oolan obbo Taayyee Danda'a erga hidhamanii torbee tokko guutanii jiru. Warraa isaanii Aadde Sintaayyoo Alamaayyoo obbo Taayyeen erga to'atamanii torbee tokko ta'uun hanga ammaatti mana murtiitti dhiyaatanii akka hin jirree fi abukaattonni dubbisuuf akka hin eeyyamamneef gaaffiif deebii BBC waliin godhaniin dubbataniiru. Hanga ammaatti mana murtiitti hin dhiyaanne gaafa inni to'atame irraa eegalee abukaattonni isaaniif dhaabbachuuf fedhii qabaatan hedduu ta'an illee hanga ammaa abukaattoon akka dubbisaniif eeyyaman arganne jedhan. Abbaan warraa isaanii guyyaatti yeroo tokko kan daqiiqaa 3 hin caalleef qofa ijaan arganii akka dubbisanis himan. Hanga ammaatti maatii keessaayyuu namni 2 qofti akka dhaqanii gaafatanii fi namni kaan dhaqanii dubbisuun akka hin danda'amne ta'us himan. Koomishiniin mirgoota namooma Itoophiyaa gama isaatiin ammoo obbo Taayyee qofa osoo hin taane namootni hedduun yeroo labsii muddamaa keessa to'ataman sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti akka hin dhiyaanne kan hime yoo ta'u, Koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti Daayireektara damee Finfinnee kataan Aadde Salaamaawwit Girmaay obbo Taayyee qofa osoo hin taane namoonni hedduun yeroo labsii ariifachiisaa keessa to'ataman haala wal fakkaataa keessa jiru jedhan. Kanaaf nuti sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu osoo hin taane haala qabiinsaaf gaaffii maatii hordofnaa jedhan. Kanumaan wal qabatees obbo Taayyeen erga aangoo irraa kaafamanii guyyoota 3 keessatti maatiin isaanii mana mootummaa keessa jiraachaa turan keessaa baafamu ati warraa isaanii Aadde Sintaayyoon ni himu. Koomishinichi garuu taatee maatiin obbo Taayyee guyyaa gabaabaa keessatti manaa baafamanii rakkoof saaxilaman jedhu kana miidiyaa hawaasummaa irratti akka arganii fi adda baafachuuf hordofaa jiraachuu hima. Obbo Taayyee Danda'a qondaala olaanaa mootummaa Itoophiyaa fi paartii badhaadhinaa akka turan yoo ta'u, torbanoota darban keessa dhimma marii waraana bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa irratti akkasumas rakkoo nageenya Itoophiyaa keessa jiru irratti mootummaa isaanii akkaan qeeqanii ture. Xalayyaa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed mallatteessaniin aangoo deetaa ministeera nagaa irraa erga kaafamaniin booda ammoo karaa miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ministeera muummichaa jechoota jajjaboon qeequun isaanii ni yaadatama. Ergaa kana gaafa barreessan halkansaa mana jireenyaa isaaniitii qaamolee nageenyaan to'atamuun kan hidhaman. Humni nageenyaaf tasgabbii waloo biyyaalessaa ibsa baaseen ammoo obbo Taayyee Danda'a deetaa ministeera nagaa ta'anii osoo jiranii farreen nageenyaa waliin hidhachuun jeequmsaaf qabsoo hidhannoon mootummaa kuffisuuf socho'aa turuu bira ga'amuun to'annoo seeraa jala oolfamanii jedhe. Ibsi kun obbo Taayyee Danda'a deetaa ministeera nagaa ta'anii osoo jiranii nageenya fiduu irratti hojjechuu irra faallaa kanaa humnoota farra nageenyaa Itoophiyaa diiguuf hojjetan waliin walitti hidhachuun hojjechaa turuu bira ga'ameera jechuun ibsa. Baankiin Misooma Afrikaa hojjettoota isaa idil addunyaa ta'an Itoophiyaa keessaa baasuuf akka jiru kan himame. Baankichi kanaan dura mirgi dippiloomaasii sarbameera jechuun yeroo ibsee turetti hojjettoonni isaa 2 humnoota nageenyaa biyyattiitiin hidhaman miidhaa qaamaan erga isaan irra ga'een boodadha. Dhaabbanni maallaqaa kun onkoloolessa 2023 hojjettoonni isaa 2 seeraan ala hidhamanii miidhaan qaamaa akka isaan irratti raawwatame beeksisee ture. Baankiin Misooma Afrikaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 2016 dhimma hojjettoonni isaa to'annaa jala oolfamu ergaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediitiif beeksiseen booda atattamaan akka hidhaman beeksisee ture. Hojjettoonni baankii Misooma Afrikaa Finfinnee jiran 2 ibsa ifa ta'e malee humnoota nageenyaatiin karaa seeraan alaa qabamanii miidhaan qaamaa irra ga'e sa'aatiiwwaniif hidhamaniiru jedha. Ibsa baankichi sadaasa keessa baase. Baankichi wanta mudate erga ministeera muummee biyyaatti beeksiseen booda hojjettoonni kunneen atattamaan gadhiifamuu isaanii fi taatee ture sana bal'inaan akka qoratamu ministeerri muummee waadaa galuu isaanii ibsa baaseen himee ture. Haa ta'u malee hidhaa fi miidhaa qaamaa ka'umsa godhachuun baankichi hojjettoota isaa idil addunyaa biyyattii keessaa akka baasu Reuters maddeen dhimmichatti dhiyeenya qaban eeruun gabaaseera. Baankichi ibsa sadaasa keessa baaseen eenyummaa hojjettoota isaa hidhamanii rakkoon irra ga'eera jedhe ga'ee hojii isaanii fi haala taateen sun itti mudate ilaalchisuun wanta jedhe hin qabu. Baankiin Misooma Afrikaa michoota maallaqa murteessoo Itoophiyaa ta'an keessaa tokko yoo ta'u, pirezidaantiin baankichaa Akinwumi Adesina wayita gara Itoophiyaa dhufanii turanitti ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediitiin simannaa ho'aan taasifameefii ture. Fulbaana darbe baankichi dhiyeessii humna ibsaa irratti fooyya'insa taasisuudhaaf baajata $1 miliyoona 100 raggaasisuun isaanii yaadatama. Sagantaa cufiinsa ayyaana hundeeffama humna qilleensa Itoophiyaa waggaa 88ffaa magaalaa Bishooftuutti kabajameera. Humni qilleensa Itoophiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa 20 bara 1928 kan hundeeffame yoo ta'u, waggaa 88ffaa isaa bakka ministeera muummee fi
ajajaa waliigalaa humnoota waraanaa Itoophiyaa Abiy Ahmed argamanitti Bishooftuutti kan geggeeffame yoo ta'u, ajajaan olaanaa raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa, ajajaan humna qilleensa Emireetota Arabaa Meejor Jeneraal Ibrahim Naasir, ajajootni humna qilleensa Afrikaa fi hooggantoonni mootummaa federaalaa akkasumas pirezidaantiiwwan naannolee, kantiibotni, bulchiinsa magaalotaa fi keessummootni argamanitti magaalaa Bishooftuutti agarsiisa qilleensarraan kabajamee jira. Kabaja kana ilaalchisuun Itoophiyaan tibban hoogganaa dhaabbataa Turkii diroonii oomishu medaaliyaa kabajaa kabadhaafte yoo ta'u, medaaliyaan kun dhaabbata Turkii diroonii nammaleessaa oomishuuf kan kenname gumaacha humna qilleensaa Itoophiyaa cimsuuf taasisaniin akka kenname sagantaa Bishooftuu irratti qophaa'e irratti ibsameera. Hoogganaan dhaabbatichaa Aluk Bayraktar medaaliyaa kabajaa kana argachuu isaaniitti gammaduu ibsaniiru. Hundeessaa fi abbaan Facebook Mark Zuckerberg guyyaa dhuma addunyaa irraa of eeguuf sababa jedhuun dawoo ijaarrachaa jiraachuun isaa dhaga'ame. Facebook dabalatee toora walitti hidhaminsa addunyaa kanaa gurguddoo afur ta'an abbummaadhaan kadhuunfate lammiin Ameerikaa Mark Zuckerberg dhuma addunyaatiif of qopheessaa jiraachuun isaa ibsame. Abbaan qabeenyaa kun lafa odolaan waa'ee keessa jiru keessatti doolaara miiliyoona 100 baasuun dawoo ijaaraa jira. Dawoo gaafa rakkoo kun karaa bahinsa gaafa balaan uumame dabalatee wantoota itti fayyadamuuf mijaa'ina qaban baay'ee qabaa jedhameera. Mark Zuckerberg qabeenya doolaara biiliyoona 120 qabu yoo ta'u, odolaan waa'ee irratti mana gaafa dhuma addunyaa itti baqachuuf isaan gargaaru maallaqa guddaadhaan ijaarsaa jiraachuu isaa gabaasni New York Post ni addeessa. Akka gabaasa kanaatti abbaan qabeenyaa kun waggoota dura odola kanarratti doolaara miiliyoona 170 lafa kabite yoo ta'u, amma immoo mana jireenya ammayyaa irratti ijaarsisaa jira. Iddoon kun nyaata jireenyaaf barbaachisu oomishuuf humna elektirikii, dirree sochii ispoortiitti taasifamu, iddoo bishaan daakiif tajaajiloota biroo baay'eef akka mijatutti kan ijaaramaa jiru ta'uu isaa himameera. Ijaarsi gamoowwanii kunneenis dho'insa boombii fi balaawwan garaagaraa ofirraa ittisuu akka danda'anitti hojjetamaa jiraachuu isaaniiti kan ibsame. Iddoon kun manneen kitaaba baay'ee fi kaameraawwan sa'aatii 24 hojjetan akkasumas sagalee fudhachuu fi dhageessisuu danda'an baay'ee qaba. Biimaan kaampaanii Facebook akka himanitti iddoon kun iddoo itti Mark Zuckerbergii fi maatiin isaanii yeroo rakkinni mudatu itti da'achuuf qophaa'e akka ta'e dubbatan. Iddoon nyaataa fi dhugaatiin isaan barbaachisu itti oomishamu lafti hektaarri 1400 qophaa'ee jiraachuu isaas himameera. Gabaasni kun ittuma fufuun Mark Zuckerberg maal dhaga'anii sadarkaa kanatti qophaa'aa jiran gaaffii jedhuuf deebii laachuu irraa of qusachuu isaaniis addeessee jira. Hayyaa hordoftoota Caffee Miidiyaa irraa oduu torbanii qabannee isinii dhiyaanne kanneen turanii turtii gaarii.